Namoonni baay'een addunyaa kanarratti maal akka sodaatan beektu sanuu bara kana yooyyaa harka fuune nageenyi koo bakkuma jirtan sinaa qaqqabu. Jaalatamtootaa fi kabajamtoota maatii dandeessuu ani jira isinillee bakka jiraattan anaa dhuforri dhufaa jirtan haarawaa kan taatan mana kanaaf maatii ta'a. Maatii taatanii kan jirtan immoo laayik sheer gochuun yaada keessan nuuf barreessaan dhaamsa kooti. Tole egaa yeroo ammaa kana addunyaa kanarratti keessumattuu shamarran bara kana sanuu maal sodaachaa jiru jennee yoo ilaalle yookaan yoo madaalle akkuma qorannoon garaagaraa ilaa argisiisaa jiruttillee maal sodaatu gaa'ila sodaatu jechuudha. Maaliifis gaa'ila sodaatu? Warra gaa'ila sodaatan keessaas immoo akkuma kana gaa'illi bu'aa akka hin qabne hin heeruminaa jechuudhaan dubartoota akka isaan hin heerumneef akka isaan dhiira hin feene yookaan immoo gara gaa'ilaatti akka hin seenne qobaa jiraachuun hagam akka namatti tolullee kan beeksisaa jirtu eenyudha yoo jettan isas waluma wajjiniin ilaalla. Haa ta'uyyuu malee ani akka kootti garuu gaa'illi waaqayyo biraa namaaf kenname eebbifamaa. Kanaafuu gaa'illi barbaachisaadhaan jedha. Egaa haa ta'uyyuu malee akkas jechuudhaanis dubbataa jirti. Eenyu ishee yoo jettan immoo hanga xumura qophii kootiin waliin turuudhaan dhimma kana dhaggeeffadhaan dhaamsa kooti. Kanas laalee sanas laalee ta'uu didee akka kootti fataazanaa jedhaa jiraadhaa kan jettu namoonni miidiyaa shijjarallee yoo deemanii gaaffii gaa'ilaa kaasanii fi biloog gochuudhaan kan beekamtu akkuma kanallee laayif tiiktookii irratti namoonni waa'ee gaaffii gaa'ilaa yoo kaasaniif arrabsoodhaan riikaardii yookaan immoo qabxii tokkoffaa sadarkaa tokkoffaa irratti kan argamtu arrabsoo. Akkuma kanallee biloog gochuudhaan kan beekamtu haadha Faaxeeti. Isinis egaa hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin tura. Egaa ishiinis seenaa jaalala ishii yeroo dubbattu kanas ilaalee sanas ilaalee naa ta'uu dideera waan ta'eedhaafiyyuu ani qobaa koo akka namatti tolu qobaa jiraachuu filadheen jiraa jetti. Ammas waan ani isin hubachiisu ani warra gaa'ilaa morman keessa hin jiru. Garuu dhimma kanarratti akka dudubbannu waa barbaadeefan yaada kana isiniif qabadhee dhufe. Egaa namni jireenya isaa keessatti madaa yookaan immoo waan miidhama qabuuf quuqama qabuu fi jibbuu danda'a. Haa ta'uyyuu malee egaa dhagaan iyyuu iddoo taa'utti hin argamu jechuun namoonni baay'een akkuma dubbatanii. Haati Faaxees egaa umuriin achitti isin eegu adaraa kee heerumi maaloo yaa giiftii koo maaloo yaa haadhoo koo heerumi jedhanii warra yaada kennanii fi arrabsuudhaan ammas itti fuftee jirti jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf taanaan ani isa kana hin deeggaru. Egaa gara Ijipti gaafa deemtus illee waatu jira ture waatu odeeffame ture inni kunis ta'uu didee jettee haati Faaxee sammuna kana gadda guddaa keessa akka jirtus himamee jira jechuudha. Haadha Faaxee namoota jaalatan keessaa ani ishee tokkodha ture. Haa ta'uyyuu malee waa'ee namoonni yeroo gaaffii gaa'ilaa kaasanii fi akkuma kanallee immoo namoonni dubartoonni akka hin heerumnee fi qobaa yoo jiraattan akka kootti kunoo dabbaan keessaniin guddata akka barbaaddan fataa jettanii jiraattu sa'aatii barbaaddan kaatu sa'aatii barbaaddan raftu jechuudhaani kan isheen gorsaa jirtu. Dabbaan garuu maanni ani hin beeku isa kana irra naaf darba isuma isheen jetten siniin jettee namoota ijaa gorsituufidha kanan dubbadhe jechuudha. Haa ta'uyyuu malee dhugaa dubbachuudhaaf taanaani akka dubartoonni hin heerumne akka namni qobaa jiraatu kan godhu seexana waan ta'eef yaa haadha Faaxee egaa akka amantaashitti sheekonnillee intala kanaaf akka du'aa gootaniif asumaan dhaamsa kooti. Kiristaanonnis kadhadhaa fi sababiin isaas gaa'illi barbaachisaadha waan ta'eedhaaf umuriin dhaabbatee ishee hin eegu kaleessiyyuu har'aa mitiiree kanaaf egaa akka isheen heerumtu irratti kadhannaa fi du'aa godhaa jechuun dhaamsa kooti. Ofii yoo heerumuu baatte namoota akka hin heerumne gochuun maaliif barbaachise? Namoota waa'ee gaaffii gaa'ilaa kaasanii fi arrabsuu fi bilookii gochuunis maaliif barbaachise jechuun miidiyaaleen garaagaraa akkuma gabaasaa jiranii haadha Faaxee heerumiin dhaamsa kootanillee jechuudha. Yoo ofii heerumuu baatte immoo hin heerumiinaa hin jedhiin namni si ilaalee akkaataa sitti tole kana arganii akka namoonni hin heerumne maaliif goota? Haadha Faaxee biraan naaf ga'a ishee konnillee kadhadhaa fi du'aa godhaa fi
maal jechuudha akkanatti dhaabbattee hafuun dhugaa dubbachuudhaaf sirrii miti jechuudha. Walumaa galatti gaa'elli kennaa waaqaati. Tarii miidhama qabaachuu dandeessi, miidhama ishee hin qabdu, isheef ishee qofatu beeka. Haa ta'uyyuu malee egaa namni hundummoo tokko miti argitanii. Anamma obboleettii wajjiniin tokko miti, obboleessi koo obboleessa wajjiniin yaadni isaanii gargar tokko miti. Egaa miidhama qabaachuu dandeessi, waan itti miidhamte, waan itti gaddite qabaachuu dandeessi, kanaaf diduu dandeessi. Haa ta'uyyuu malee garuu heerumuun barbaachisaadha waan ta'eedhaafi. Haadha faaxee keenya heerumii argamnaan heerumii hin filatiin ulaagaan baay'isiin immoo ulaagaa namni baay'isu dhaabbatee hafa yeroo baay'ee jechuudha. Kanaafi kan amala qabuusaa yeroo baay'ee yeroo dubbattu ganama diimaa naaf hin ta'u jetti, gurraachi naaf hin ta'u jetti, ofiidhuma ishee kalaqachuu barbaadde natti fakkaata. Egaa haa ta'u malee walumaa galatti haadha faaxee keenyaa sittaa hafuu heerumii hankanaachi immoo shamarranitti haamileen horiinii haa heerumanii haa galanii gara biyyaa haa heerumanii in jedhan akka kootti. Isin immoo daawwattoonni kiyyaa maal akka jettan yaada keessan naaf qoodaa isiniin jechuun jaalladha. Dhugaa dubbachuudhaaf taanaan baay'ee ulfaataadha. Namni miidhama qaba. Miidhamni sun immoo inni kaleessa nama miidharra deebi'ee nama miidhuu dhiisuu mala. Kanaafiyyuu haadha faaxee keenya shamarranittis haamilee hin taane hin horiini ilmoon barbaachisaadha. Qabeenya hamma fe'e yoo godhatte ifin ilmoo tokko qabda taanaan qabeenyi keessan ilmoo malee gaa'ela malee hin bareedu jechuudha. Tarii har'a humna qabdaa hin beekamu. Humna qabdaa hojjetachuu dandeessaa gaafattatti dadhabdee kuftu dhufuu danda'a. Kanaafiyyuu please heerumiin jedhanilleeyyuu kanaaf har'a humna qabdaa fiiguu dandeessaa baatee galuu dandeessaa gaaftitti dadhabde gaafatti dhukkubsatanii kufanii ka'uu dadhaban immoo dhufuu danda'a. Yoo heerumte garuu ilmoo godhattaa yeroo kana deebitee argachuu dhiisuu malta waan ta'eef haadha faaxee lakkii heerumii namoota waa'ee gaaffii gaa'elaa sitti kaasan hin arrabsiin nama jechuun dhaamsa kiyyadha. Shamarran immoo ishee jala deemtee gorsituu keenya maal keenya jettan yeroo keessan hin gubiina. Akkuma kanallee immoo namoonni immoo biyya biraatti heerumaa jirtan leelaa እዚህ ቁጭ ብላችሁ በአረብ ሀገር ቁጭ ብላችሁ የሌላ ዜጋ እያገባችሁ ከባላችን ጋር የምታጣሉን አቁሙ። ምን ማለት ነው? ቆይ ta'eedhuma abbaan manaa waan keenya toonu amanuu baatanii ko hundi keenya akkasuma akka jedhamnu nu gochuuf jiru bar hunda heerumaa jira bara kanammoo suuta jedha warri jechuun warri zeegaa biraatti heerumtan mee suuta jedha. Biyyoomti biyya abbaa ofii namaa nyaattu taragaagu biyyoodhumti biyya abbaa keessanii sinaa nyaattu aarii qabaachuu dandeessu rakkina qabaachuu dandeessu geen taragaagu yaa garaachuu afar yiblaachuu. ለምን ለማኝ አይሆንም? ለምን ዱርዬ አይሆንም? ለምን ያልተማረ ለማኝ አይሆንም? የሀገርሽ ከማያውቁት መላእክ የሚያውቁት ሰይጣን ይሻላል ይላል የሀገሬ ሰው። ከናፉ እርገማን ቤከምንራ ሰይጣን ቤከነማ ወያዳን ቢዮን ቢየባ ኬስ ያኛቱ ኩን ወራ ጨልጀተኒ መሸን tokko heerumtee feerumtani አይኖ ረኮ መታ ኬሰኒ ቀባችሁ ደንዴሱ wanta baay'eetu jira jechuudha namni akka kana ta'u garuu immoo bor wanta keessaa ba'uu hin dandeenyetti aarii yookaan dogongora sekondiif daqiiqaadhaaf jettanii gaabbii waggaa dheeraa gaabbii hanga umurii keessanii jiraattanii keessa hin galiinaa jechuun dhaamsa kiyya. Egaa dhaamsa kwaasuma irratti xumuree jira. Kanaaf firii warri haadha faaxeedhaan arrabsamaa jiranii firii jedhaa fi haadha faaxee keenya namoonni arrabsiin bareedduu keenya humni dhumti akka har'aan ta'u wanti hundumtu. Kanaafiyyuu yenee qoonjoo agbii haadha faaxee heerumiin jedhanis kunoo akka kana isiniin jedhaa jaalatamtootaa fi kabajamtoota keenya dhugaa dubbachuudhaaf taanaan taa'ee maroo waa'ee ishee yaadu waa'ee ishee yeroo yaadu na ajaa'iba jechuudha. Maaliif umuriin dhaabbatee naman eegu har'a humna qabdii hojjetachuu dandeessi garuu immoo bor wantoonni isheen har'a irratti qoosaa jirtu kuni yerootti isheen deebitee hin arganne jiraachuu ni mala. Kanaaf namoonni itti dhiyaatan illee gorsaa ishee kunis du'aa godhaa fi akkuma akka amantaa keessanitti kadhadhaa fi namni baay'isawee jaallatee miti gaa'ela kan jibbu wanta akka namni sun gara gaa'ilaatti hin seenne godhu wanti baay'een mormitoonni gaa'ilaa baay'een jiru jechuudha.
akka namni kophaa jiraatu kan godhu akka dhalli dhalatee hin daballeef wantoonni akkas godha wanti baay'een jiru waan ta'eef kanaaf gorsaa isiniin jechuun haamsa kooti waan na dhaggeeffattanii fi eebbifamaa turte.